Haay akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan isiniif haa baay'atu fayyaa keessanii nullee nagaa keenya galata waaqayyo. Egaa har'ammoo oolmaan keenya baay'ee bareeda kan ta'edha. Akkuma oolmaan keenya bareeda ta'e oolmaan keessanillee bareeda haa ta'u koottaa buna dhugaa isiniin jecha. Egaa buna akaa'an jira hamma haaluma argaa jirtaniin kasalarratti buna faa godhee akaa'aa jira. Asumaanii hordoftoonni keenya hundumti keessanuyyuu buna akkan wajjin dhuddan isin affeerra. Egaa yeroo tokko tokko fataa jechuun barbaachisaadha. Amma akkuma argaa jirtanii buna akaa'ee xumuree buna maashinatti hin daaku garuu an harkaan hin tumaa. Kunoo haaluma argitaniini buna tumachaa jira. Koottaa buna dhugaan isiniin jedha. Egaa qimamii mana madaamiti. Qimamiin mana madaamii kunii waa hundaa ni beekna, hojiillee ni beekna. Of jajuudhaaf osoo hin ta'in shamarran biyya Arabaa hojjetanii achiif galanii waa hojii wantumti isaan dhibu tokkoyyuu hin jiru jedheen amana. Wantoota salphaatti wantoota mana madaamitti hojjetaa turre gara biyya Itoophiyaas yeroo galli mana keenya keessatti hin hojjetanna. Egaa amma buna tumee raawwadhee itti naqaan jira maaluma kana fakkaatuni. Oolmaa keenya guyyaa har'aati egaa bunni kuni koottaan wajjin oolaa koottaan wajjin buna dhugaan affeerraa keenya irra deebi'anii haaluma argaa jirtaniini buna jabanaatti naqaa jira. Jabanaan xiqqoo afaanshii dhiphoo waan taateef waraqaa irratti daakuu bunaa naqannee akkasitti itti naquunis siistemni kunis waan jiruuf itti fayyadamaatiniin jecha. Egaa haaluma kana fakkaatuun bunichatti nadhee qursiin illee yookiin qursiidhuma bunaa jedhama. Yeroo baay'ee na of galchaa afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa waliin mattaa yeroo baay'ee jettu garuu afaan Amaariffaa ituman hin beekin keessa dhufa anillee Amaariffa hin beeku dubbachuu isaa hin beeku waan ta'eef kanammoo na of galchaan isiniin jedha. Egaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u koottaa buna dhugaa isiniin jenneera. Yeroo baay'ee namoonni ijoolleen tokko koomentii na barreessitu. Koomentii keessan nan argaa yeroo wantoota akka bunaa kana waan tokko mana keessatti hojjettu viidiyoo nu waraabii haala biyya keessaa nu agarsiisii bunni yeroo akaa'amu yeroo tumamu baay'ee nutti tolaa yaadne jirra waggaa hedduudhaaf haala biyya keenyaa yaadne jirra waan jettaniifini isiniif akkanatti isin affeeree isinii waraabaa jira. Egaa keekii osoo hin ta'in daabboo kana anatu hojjete manuma keessatti nu hojjedhe daabboo kana jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf egaa qimamii mana madaamii wanti isheen wallaalte hin jirtu. Hojiin wanti mana madaamii dhibu hin jiru. Kan ijoollee mana madaamii argatee fuudhee hinuma badhaadhee hinuma nyaatee hinuma coomee hinumatti gammadee jenna waan biraa waan jennu hin qabnu. Egaa daabboo kana yeroo bunaa qursii bunaatiif fayyadamuudhaaf akkasuma ganama ciree keenya shaayiidhaan fayyadamuu hin dandeenya. Daabboon kuni xiqqeessanis guddisanis yoo hojjetanii peestaalii keessa yookaan guyyaa 2-3 turuu danda'a. Ganama ciree keenya shaayiidhaan fayyadamuu akkasuma yeroo buna danfisnee buna irratti fayyadamuu hin dandeenya. Egaa abbaan manaa kiyyaa haala kana fakkaatuun qursii bunaa kukkutatee kunoo kutii lafa nuu kakkaa'aa jira. Akka nuti fayyadamnu maaliif anis istaayilii qaba daabboon kuni akkaataa kukkutanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Istaayilii ittiin mummuran qaba. Istaayilii sanaan isinillee yeroo biraa isin agarsiisa viidiyoo isiniif waraabaa akkamitti akkan hojjedhe. Ammaaf garuu jalqabaa daabboo kan akkamitti akkan hojjedhe viidiyoo hin waraabne sababni isaa yeroo sana natti hin tolle biizii waan ta'eef. Asumaan immoo koottaa nyaadhaa koottaa dhugaa jedhee yeroo numanii daawwattoota koo affeeruu waraaba jedheen dhiise. Egaa warri sukkaara dhuddanis warri duwwaadha dhuddanis immoo koottaa buna dhugaa isiniin jecha. Egaa buna koo buusan jira haaluma kana fakkaatuun buna kiyya buusan jira.
qursii daabboos nyaachaa bunas buusaa haasaa taphachaa ofirraa fataa jechaa jirra. Isinillee haala kanaan yeroo gara Itoophiyaa galtan mana keessan keessatti buna danfifattanii abbaa manaa keessa wajjiniin maatii qabdan wajjiniin akka fataa jettan waaqayyoon isin haa gargaaru jabaadhaan isiniin jenna. Egaa yaada qabdanii koomentii irratti nu barreessa. Bunni keenya yoo isin gammachiise, yaadni keenya yoo isin gammachiise, hojiin keenya walumaa galatti yoo isin gammachiise yaada qabdan koomentii irratti barreessuu hin dagatina. Viidiyoo keenya immoo akka namoota hedduu bira nuuf ga'uu fi laayikii nu godha. Hiriyoota keessanittis sheerii godha. Amma immoo bunan kennaa jira. Abbaa manaa kiyyaaf buna kennaa jira. Egaa abbaa manaa kiyyaa fi anuma qofaadha buna kan dhugu. Akkas isiniin jedha daawwattoota keenya kun haala kana fakkaatuni bilisummaan illee abbaan manaa kiyyaa daabboo nyaataa jira. Baay'uma tokko daabboo kana ajaa'ibsiifatee akkamitti akkanatti hojjettee mi'a maal naan jechaatuma. Gidduudhanis immoo bilbila isaa ilaalaa buna isaa dhugaa jira. Egaa turtiin keessan ammallee nu wajjinaa ta'uu ammallee irra deebiidhaan koottatiitii buna dhugaa koottatiitii daabboo kana nyaadhaan isiniin jedha. Egaa yeroo dhuftanis akkanatti daabboo akkana hojjedhee kunillee xiqqaadha kan kanarra guddatu hojjedhee sapiraayisii isiniin godhaa bunas isiniif hin danfisaa daawwattoota kiyya kan isin caalee hin jiru fataan isin godhaa isiniin jedha. Anis kunoo buna dhugaan jira. Egaa namoonni buna dhuguu jaalattanii koottatiitii buna dhugaa nuyi buna dhuguu hin jaalanna. Mana keenya keessatti guyyaatti si'a lama sana holuu danfuu hin danda'a maaliif buna hin jaalanna. Akkas egaa isiniin jedha daawwattoota keenya oolman keenya guyyaa har'aa